Hey everyone, welcome back. Jaarraa saayinsii fi teknooloojiin akka malee babal'ate kana keessatti namoonni teknooloojii fayyadamuun bu'aa argachaa jiran irra namoota teknooloojii dhufe kun miidhaa jirutu caalaa. Yeroon kun wantoota barbaannu akka fedha keenyaatti ajaja tokko qofaan yeroo itti argannu keessa jirra. So miidhaa isaa fi faayidaa isaa waliin ilaallaa. Keessumaa barattoota irratti miidhaa akkamii fi bu'aa akkamii qaba kan jedhu viidiyoo har'aatiin waliin ilaalla jechuudha. Dhuma irratti akkamiin teknooloojii fayyadamuun barumsa keenyaan milkaa'aa ta'uu dandeenya kan jedhus ni ilaalla. Make sure viidiyoo kana aga dhumaatti ilaaluu kee informationiin kun barataa hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun buleessaa fi obboleettii kee biraan geessiin jedha. Chaanaalii kana subscribe hin goone yoo ta'e ammuma subscribe godhii booda subscribe gochuun kee hin hafu ammuma subscribe gochuun maatii kanatti makamii already 10K galuuf nama xiqqoos nuuf afaa 10K duwwaa miti 50K sin galla fuulduratti deemaa jirra waan ta'eef maatii hundumti keessan namoonni hundumti keessa subscribe gochuun maatii kanatti makamaa hin jenna. Mee faayidaa muraasa teknooloojiin kun barattootaaf fide haa ilaallu. Ana dabalatee barataan sadarkaa kamirratti argamu teknooloojii kanneen akka YouTube viidiyoo, ChatGPT fi Google barumsaaf akka malee hin fayyadamna. Kun immoo haala baruu barsiisuu salphisuu keessatti ga'ee guddaa hagas hin jedhamne taphateera. Keessumaa YouTube viidiyoo, ChatGPT fi Google haala baruu barsiisuu si'eessuu keessatti ga'ee guddaa taphateera. Fakkeenyaaf YouTube irraa barumsa salphaadha. Maatisii, fiiziksii, histirii, ji'oogiraafii wanta barbaanne viidiyoo hawwataa ta'e yuunivarsiitiis ta'e haayiskuuliis ta'e kolleejjiis ta'e pilaatfoormii kana irraa fayyadamaa jirra. Kun gaariidha. Garuu wantoota nutti ulfaatan kana osoo itti hin dadhabin sarchii tokko qofaan waan argannuuf tokkoffaa dafneetu raafannaa, lamaffaa dandeettii waa xiinxaluu sammuu keenya akka malee gadi buusaa jira jechuudha. Kana wantan ofii koo irratti arge waan ta'eef nan beekaa teknooloojii kana irratti hirkachuun baay'ee dhuma barattoota baay'ee dadhabaa godheera. Qormaata irra gaafa geenyu waan naaf galeera hubadheera jenne kana akka salphaatti raafannaa. So akka salphaatti dagannaa. So viidiyoo qofaa fi sarchi gochuudhaan barachuun danda'amu jechuudha. So garuu ofii keenya dursa kitaaba erga dubbisneen booda ChatGPTs ta'ee viidiyoo yoo fayyadamne baay'ee gaarii ta'a. Okay? Ofii keenya dursinee kitaaba dubbisnee yookiin immoo gaaffii hojjennee akkasumas viidiyoo yoo ilaalle yoo fayyadamne kun baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Nutis waa qabannee irraa akkasumallee ChatGPTs ta'ee viidiyoon immoo waan biraa itti nuuf dabala waan nu dhibe wayii nuuf ibsa waan ta'eef malli dubbisaa inni kun qormaataa baay'ee gaariidha. Okay, keessumaa barattoonni sadarkaa haayiskuulii jirtanii viidiyoo fi ChatGPT osoo hin fayyadamin dura kitaaba keessan dubbisaa. Erga kitaaba keessan dubbistaniin booda gaaffilee garaagaraa ChatGPT fi viidiyoo irraa akkasumallee osoo dubbistanii tooppikii isin dhibe wayii gaafachuu dandeessu jechuudha. Okay? Kun effective reading jedhama. Osoo waan tokko ofii keenyaaf hin yaalin kallattiidhaan viidiyoo ilaaluun qormaataaf hin ta'u. Fakkeenyaaf viidiyoon istirii tokko paartii 5 qaba yoo ta'e paartii kana guutummaa isaa ilaaluu hin qabdu jechuudha. Paartii kana guutummaa isaa ilaaluu hin qabdu. Paartii si dhibe qofa yoo ilaalte gaarii ta'a jechuudha. Maatisii ta'ee fiiziksii gaafa dubbistu kallattiidhaan viidiyoo yookiin ChatGPT hin deemin. Okay? Kallattiidhaan viidiyoo fakkeenyaaf waa'ee integreeshinii, waa'ee deriveeshinii kallattiidhaan viidiyoo irratti ilaalin. Okay? Dursa kitaaba kee irraa waa shaakali. Dandeettiin hubannaa keetillee cimaa ta'a jechuudha. So kitaaba kee baniitii dursa ofii kee gaaffilee fi ibsa kitaaba irra jiran shaakali. Sana booda osoo gara tooppikii biraatti hin darbiin AI fayyadamuun dandeessa jechuudha. Dhibbatti teknooloojii kana irratti hirkachuun tokkoffaa dandeettii yaaduu kee gadi buusaa deema jechuudha. Lammaffaa immoo waan dubbistee yeroodhaaf siif galuu danda'a garuu akka salphaatti raafata jechuudha. Barattoonni qabxii gaarii ta'e galmeessanis mana dubbisaa isa kana fayyadamu jechuudha. Dhibbatti YouTube viidiyoo yookiin immoo ChatGPT irratti hin hirkatanii keessumaa barattoonni haayiskuulii dhibbatti ChatGPT yookiin immoo viidiyoo irratti hin hirkatina. Dandeettii fookasii keessanii yookiin dandeettii waa xiinxaluu keessanii ziiroo gochuu danda'a ChatGPT. Okay? Ana mataa koo kun baay'ee dadhabaan godheera.
Yeroo ammaa kana baasee barataa bichaa miti. Barataa duwwaa miti. Barsiisaan illee ChatGPT fayyadamuudhaan qormaata hawaasaa ChatGPT fayyadamuudhaan assignmentii kenna. ChatGPT fayyadamuudhaan pirojektii wayii uuma. So barsiisaan mataan isaallee sadarkaa haayiskuulii irraa kaasee hanga yuunivarsiitii jiranii ChatGPT fayyadamu jechuudha. Okay, so kuni gara fuulduraatti balaa guddaa qaba. Sadarkaa jirutti waa xiqqoos ta'u waa guddaas ta'u hubannee sammuun keenya hojjetti darbu qaba jedhee yaada. Sammuu keessan hojjechiisaa, sammuu keessan shaakalchiisaa. Okay, mala dubbisa kana fayyadamta taanaan qabxii gaarii fi beekumsa gaarii ta'e argatta. Keessumaa barattoonni qormaata intiraansii fudhatan mala dubbisa kana fayyadamaa. So baay'een asa'ee chaanalii kana subscribe gochuun dirqamadha. Ammuma subscribe godha. Viidiyoo waa'ee AI, waa'ee ChatGPT, waa'ee Google, waa'ee biraa AI baay'eetu jira. Isaan kana akkamitti fayyadamuu dandeessu kan jiru viidiyoo biraan isiniif hojjedha. Maatii kanatti makamuun irraanfatina. Viidiyoo kana gaafa gadhiisu dafee isin bira ga'a. Ammuma subscribe gochuun maatii kana akka maasiniin jenna. Horaa bulaa.